السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني أورمو تاج تيتوريال. الحمد لله يعني نجكوت نجيني في هنجار الله هنك بجارا باك جرت مرس نجاو. دعوتهم كي يباغا مدنا ما بود يونمني إيمو كيسن سني ولين فايدة مترات سالب ما تفرّا بيكو تندسنا كدراني سيتينجي كيس غلطني بهجرا غرا غلطني نمني إيمو كيسن سني ولين فايدة مو jiraatu ilaalu minaamini suni hafee jira jechuudha. Amma salphumatti jechuudha imoo keessan irra yeroo galtan salphumatti yoo namni imoo keessan isinii waliin fayyadamu turaate beekuu dandeessanii akkasumas salphumatti nama imoo keessan isinii waliin fayyadamu turusan baasuu dandeessan. Haala kam akka ta'e akkam akka ta'e isinitti agarsiisa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaan turaan hordofa. Hayyee daawwattootan kiyyaa barumsaatiin darbuun duratti warroon YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraaybii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ol kan jettu mara kaayadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa namni tokko yoo imoo keessan isinii waliin fayyadamutti turaate amma booda salphumatti beekuu dandeessan jechuudha. Akka duraanii seetiingii garagaraa keessa galtanii cheekii gootanii osoo hin taane salphumatti yeroo haala kanaan imoo keessan irra galtan jechuudha. Namni yoo isinii waliin fayyadamutti turaate asirratti kanoo device online jeeti isiniif baasa jechuudha. Yoo namni tokko isinii waliin fayyadamutti turaates lama isinii waliin fayyadamutti turaates matarratti haala kanaan salphumatti isiniif lakkaa'e jechuudha. Nama isinii waliin fayyadamutti turu kana salphumatti yeroo imoo keessan irra galtan beekuu dandeessan jechuudha. Isin galee akka duraanii seetiingii keessa galtanii ofiin itti yaaddanii cheekii godhu osoo hin taane yeroo galtan salphumatti beekuu dandeessan jechuudha. Dhiifama. Nama isin waliin fayyadamu turu yoo jechuudha salphumatti ofirraa baasuudhaaf ammallee karaan salphaa jechuudha. Akka duraanii karaa fagoo seetiingii keessa galtanii ofirraa baasuu osoo hin taane ammallee asumarratti device online kan irratti kilik gootan. Achi booda laaxul kan isiniif fide jechuudha. Asirratti kan delete kan jettu niirtii delete irratti kilik gootanii ammallee deebitanii dileetti gootanii ammallee okkee gootan. Achi booda koodii isiniif erga. Shari'aa keessan irratti koodii isiniif erga. Kun amma koodii naaf erga jiranaafi. Okay, amma kunoo baafnee jirra jechuudha. Isin galee kun amma baafnee jirra jechuudha. Device tokko qofatuun bilbila keenya irratti fayyadamaa jira jechuudha. Yookiin imoo keenya anuma qofatuun fayyadamu ture yookiin isinumatu fayyadamu ture jechuudha. Haala kanaan yeroo tokko qofaa hambiftan jechuudha isin galee. Amma utuba deebinee kan asitti yoo laalle kan asilatti device lamatuun yookiin bilbila lamatuun imoo kan keessa waliin fayyadamu ture yoo sun jechuudha kan badee jira jechuudha isin galee. Haala kanaan salphumatti namni yoo imoo keessan isin waliin fayyadamu turaate beekuu dandeessanii akkasuma yoo namni isin waliin fayyadamu turaate haalumaan amma asirratti isinitti agarsiisan jechuudha salphumatti ofirraa gaggeessuu dandeessanii yookiin imoo keessan keessa baasuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya kan raadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Viidiyoo keenyas namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer godhaadha namoota baay'ee biraan gahaadha barumsa birootti nagolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.